Liqiin Itoophiyaa irra jiru birrii tiriliyoona 2 akka gahaa jiraachuu ministeera maallaqaa madda godhachuun gaazexaan riippoortar gabaasee jira. Hammi idaa kun oomisha waliigalaa biyyattii GDP keessaa dhibbeentaa 50.8 akka ta'e ibsamee jira. Idaan kun liqaa dhaabbilee idil addunyaa fi kanneen biyya keessa jiran irraa kan fudhatamee ture akka ta'es gabaasichi eeree jira. Ragaan gabaasaa idaa kan ministeerri maallaqaa fi diinagdee Itoophiyaa tibbana ifa baase kun liqaan hanga fulbaana 2020tti biyyattii irra jiru kan ibsuudha ja'amee jira. Itoophiyaan liqii biyya alaa kana ofirra tursiiftee kafaluu yoo ta'e malee akka haqamuuf gaafachuuf karaan itti cufaadha kan ja'an ogeeyyiin diinagdee gama isaaniitiin kana gochuu baannaan liqaa dabalataa biyya alaarraa gaafachuuf karaatu itti cufamaa ja'ani. Diinagdeen Itoophiyaa akka kufuu fi qaala'insi jireenyaa daranuu hammaataa dhufuu isaatiif sababa kan ta'e raafama siyaasaa fi nageenya dhabu biyyattiiti jechuun hayyoonni diinagdee fi siyaasaa yeroo garagaraatti yaada kennaa turanii jiru. Itoophiyaan rakkoo siyaasaa keessa jirtuun wal qabatee bara 2021tti guddinni diinagdee ishii gara dhibbeentaa 0tti akka kufu jaarmiyaan maallaqaa idil addunyaa IMF dhiyoo kana gabaasuun ni yaadatama. Poolisiin naannoo Hararii magaalaa Harar aanaa Shankoor iddoo bishaan bunaa ja'amuun beekamutti dargaggoo maqaan isaa Khadar Yoonis Muummee ja'amurratti dhukaasa banuun lubbuu isaa galaafachuun dhagayamee jira. Ajjeechaan kun kan raawwatame guyyaa kaleessaa yoo ta'u sababni ajjeechaa kanaa akka hin beekamin dubbatu jiraattonni magaalattii. Dargaggoo Khadar Yoonis Muummee nama adda durummaadhaan qeerroo wajjin aanicha keessatti qabsoo godhaa turee fi nama hawaasa keessatti kabajaa guddaa qabu ta'uu isaa malee badiin inni balleessee ajjeechaatti isa geessu hin beeknuu jiraataan naannicharraa OMN bilbilaan dubbise. Kanaan dura ajjeecha artistii Haacaaluu fi hidhamuu Jawaar Mohaammed fa'aa hordofuun hiriirri mormii aanicha keessatti ka'een wal qabatee qeerroon tokko ajjeefamuun hedduun hidhamanii jiraachuu kan himu namni kun ergasiis waraanni mootummaa biltsiginnaa qeerroo hedduu adamsaa akka jiran dubbata. Haala kanaan qeerroo Khadar yeroo dheeraaf adamsaa turuun guyyaa kaleessa mana itti dhufanii haala suukanneessaadhaan rasaasa itti roobsanii ajjeesan ja'a. Sirni awwaalcha dargaggoo Khadar Yoonis guyyaa kaleessa galgala keessa hawaasa naannichaatiin gaggeeffameeti jira. Pireezidaantii naannoo Oromiyaa kan ofiin jiru Shimallis Abdiisaa hayyoota Oromoo fi qonnaan bultoota jajjaboo poolisii ofii bobbaaseen hidhaa fi ajjeesaa hayyoota inni iyyaafatu uummata gowwoomsuuf qofaa fi jechuun qeerroowwan Oromiyaa yaada OMN'if kennanii jiru. Shimallis Abdiisaa guyyaa 2 dura sagantaa qonnaan bultoota adda duree naannichaa badhaasuu ja'urratti haasawa taasisaniin rakkoo fi gadadoon biyya tanaa otoo hayyoonni jiranii akkamitti furmaata dhabde gaafii ja'u kaasee ture. OMN dhimma kanarratti miira hawaasaa baruuf jiraattota Oromiyaa muraasa dubbisee jira. Dubbiin Shimallis dubbate kun dogoggora jechuu baannus rakkoo biyyattiin keessa jirtuuf jalqaba qomni kan itti qabamuu qabu pireezidaantichuma mataa isaati kan jiru qeerroon Harar irraa OMN fi yaada kenne tokko mootummaan poolisii ofii bobbaaseen qonnaan bulaa jajjabaa ajjeesee hidhee saamaa otoo jiru karaa biraatiin ammoo qonnaan bulaa adda duree jechuun warra lafa ummataa saamee badhaasuun isaatu agarsiiftuu dhabamuu bulchiinsa gaariitii jechuun ibsee jira. Qeerroon kan biraa OMN godina Arsii lixaa gadaba asaasaa irraa dubbise tokko yaada wal fakkaataa kanneen mootummaan sadarkaa olaanaatti hayyoota Oromoo hidhaa kaan ammoo biyyaa baqachiisaa jira. Sanuu ammoo hayyoota jajjaboo hamilee isaanii cabsuun mana hidhaa garagaraarra naannessaa jiraachuun gocha Dr. Hussein Kadir irratti raawwatamerraa hubachuun ni danda'ama. Hayyoota irratti gocha akkanaa kana raawwachaa gadadoo fi rakkoo uummanni keenya keessatti kufeef hayyoota komachuun harka mirgaatiin ajjeechaa harka bitaatiin ammoo nagaa gaafachuu fakkaata jechuun dhimma hubachiisa. Waggaa 2 asitti bulchiinsa pireezidaantii Shimallis Abdiisaa jalatti hidhamtoonni siyaasaa Oromoo mana hidhaa wayyaanee irraa
hiikamanii turan gara mana hidhaatti kan deebifaman yoo ta'u namoota hidhaman keessaa hedduun isaanii ammoo hayyootaa fi qonnaan bultoota jajjaboo sabboonummaa qabanidha. Walumaa galatti maqaa fiinxaalessummaa ja'uu hayyoota Oromootti moggaasanii poolisii ofii bobbaasaniin hayyootaa fi sabboontota hidhaatti otoo guuranii rakkoo siyaasaa diinagdee Oromiyaa mudateef sababni hanqina bulchiinsa gaariidha malee akka Shimallis Abdiisaa jedhu kanatti hayyoonni biyyaaf hojjetan dhabuu akka hin taane namoonni OMN dubbise kunneen ni ibsu. Ji'oota ja'a asitti ilmaan qonnaan bulaa Oromoo dhibbaan lakkaa'aman poolisii humna addaa Oromiyaatiin kan ajjeefaman yoo ta'u manguddoowwan Oromoo godinoota adda addaa keessatti ajjeefamuu dabalatee pirezidaantiin waldaa hayyoota Oromoo Dr. Hussein Kadir mana hidhaatti dararamaa jiraachuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Qeerroon magaalaa Dirree Dhawaa mootummaan Biltsiginnaa maqaa shororkeessummaatiin qabsaa'ota Oromoo dhabamsiisuu fi duguuggaa sanyii saba Oromoo irratti gaggeessu cimsinee morminaa jedhu. Murni Biltsiginnaa miidiyaalee uummataa Oromoo kan dhugaa sabaa fi sablammoota Itoophiyaatiif dhaabbachuun sagalee dhabeeyyii ta'uun tajaajilaa jiru qilleensarraa buusuu dadhabnaan ta'ee shira xaxaa jiraadha kan jedhan qeerroowwan kunneen. Murna dantaa aangoo ifiitiif jecha mirga lammiilee sarbu kana ammoo uummanni Oromoo waliin ta'ee ofirraa fonqolchuu akka qabus gaafatanii jiru. Maqaa filannoo jo'uun kophaa ofii dorgomuun biyyaaf nagaa fi tasgabbii hin fidu eega jedhanii booda sagalee uummataa ukkaamsu